maqaa Oromoo dhahatee Oromoo akka adda addaatti gaangistara adda addaatti bobbaasee saamaa jiru kun injifannoo akkatti hiikkatu qaba innis. Kaleessa guutummaan guutuun nu balleessee guyyaa 15 ji'a 2 ji'a 3tti nu balleessee nu tohatee maal godhee akkas godheen jechuun injifannoo isaa ture. Nu balleessuutu injifannoo isaa ture. Har'a gadi bu'eera sadarkaa sanarra hin jiru. Isteetii dikee gochaa jirtu akkaataatti eegani mootummaan caasaan mootummaalee hedduun fankishin gochuu dadhabuurraa unofficially waan ijaaramu hedduu dhaga'uuma jirtantu jira jechuudha. Injifannoo sadarkaa sanatti of tiksuu, naannoo tiksuu, hoogganoota tiksuu, warra achi keessatti loyaal ta'an tiksuu injifannoo jechuun mootummaaf sana ta'eera. Har'a injifannoon mootummaa kanaaf dhokatanii lafa tokko gahanii kunoo lafti nagaadha as geenyee deebine achi geenyee deebine biqiltuu akkasii jala dhaabbannee suuraa kaanee deebineetu injifannoodha mootummaaf. Waraana bilisummaa Oromoof immoo akkas miti har'a. Dandamachuu jiraachuu isa kana miti jechuudha. Sana dabarreerra. Kanaafi jaarmiyaan of ijaare, wal ijaare, sabni ijaarame injifannoon isaatu yeroorraa yerootti jijjiiramaa hiikkaan isaatu jijjiiramaa akka deemu kanaan arguu jirtanii. Egaa yaadannoon nu goonu kuni kaanii agartanii yookaan xurree isaanii irratti osoo as achi hin goriin waan isaan kaleessa wareegamanii fi galmaan gahuuf warra hojjetee galma gahuu fi milkaa'uu sana keessatti qooda qabu ta'uu yookaan ammoo xurree sanarraa otoo maqiini hiree isaaniif dhufte sana yoo nuu dhufte osoo hin sodaatiin hin mamiin hiree sana fudhachuu wareegama sana kafaluu riqicha sana ta'uu kanarraa kan hafe kan kanaan ala yaa'u hundisaa gantummaa akkuma jaallan jedhani anillee gajjabeessee sanum dabalaa jechuudha. Yaadannoon keenya akkas ta'uu qaba.